beekumsa waaqayyo isaaf kenne karaa waaqayyo isa kaa'e sanarra adeeme fiixaan baasee harka waaqayyootii kennaas ta'e badhaasa fudhachuu kan itti danda'u waaqayyo kan kenneefi qaba. Isan beeku ittiin galle duukaan buune taanaan bojonjora burjaajaa waliin rukutaa waliin rukutamaa barasaa dabarsa. Namni jaallatee gadheen ta'u. Namni jaallatees gaariin ta'u. Kan gadhees isa godhootti dhufe gadhee ta'a. Kan gaarii isa godhootti simate immoo waan gaarii ta'a jechaadha. Kanaaf yaa nama nuyi hundi keenya wanta kana baruun nuuf ta'a jechaadha. Waaqayyo gaafa na waame gaafa gadameessa keessatti na uume anaan biyya lafaa kana na fide akeeka qaba. Beektu miti? Akeeka qaba. Purpose. Waaqayyo akeeka qaba. Akeekichi waaqayyo narratti qabu sun na argannaan barri koo gaarii mo'icha lolli jiraachuu hin danda'a. Galaanni jiraachuu hin danda'a. Bubbeen jiraachuu hin danda'a. Abiddi jiraachuu hin danda'a. Kan nama dhibsu baay'een jiraachuu hin danda'a. Akkuma isinitti hime. Karicha kana keessa dhukkubsachuun jira, fayyaa ta'uun jira, cabuun jira, okkoluun jira. Jibbamuun jira, of gatuun jira, waan baay'ee keessatti kufuun jira. Hamma achi geenyutti. Haa ta'uyyuu malee kan Waaqni isinitti kenne, kan Waaqayyo isin harka kaa'e, kan Waaqayyo isiniin badhaase harka keessan kaa'e sana itti jiraattanii, bultanii, baatanii galtu taanaan eebbi keessan sin eega. Waan kanaachi waan nama danqu, nama gufachiisu, nama gowwoomsu, karaarraa nama kaachisu waan baay'ee jira. Inni kaan fira fakkaatee, inni kaan waan nama gargaaru fakkaatee, inni kaan waan nama quubsu fakkaatee, inni kaan waan nama bareechu fakkaatee, waan baay'ee jira karaa kanarra. Kanaafuu sagaleen Waaqayyoo nu fuuldura jira. Maal jechutti? Nu barsiisutti, nu gorsutti, nu agarsiisutti, yeroo hundaa nu gorsutti, takka takka nu ifachutti, beektu ifannaa. Takka takka immoo cubbuu keenya nutti himutti. Fuula keenya dura dhaabachuu malaaka isaa ergee nu danqutti. Balaa afaan nutti kaasee, galaana afaan nutti kaasee nu danqutti. Waaqayyo nu fuuldura dhaabata. Dinneedhumatti deebina taanaan egaa maal goona ree? Waaqayyo nu gargaara. Waaqayyo nu gargaara. Kanaaf ani karaa koo keessa kan jiru har'a maal yoo jettanii kanadha. Jalqabni keenyas harka duwwaa ture. Yeroo deemnus waa fuuneen deemnu. Yeroo waa fuunee deemnu suni maayinni karaa adeemne sanaan wanta deemnu sanatti ba'a. Silaa waan lama nu eega. Bafiiti hiwotንም ሞትንም አድርጌያለሁ. Duunis jireenyis fuula kee dura jira. Fuudhuuti deemee karaa lama deemuu hin danda'u namni. Karaa tokko malee. Kana yaada ture. Waaqayyo garaa koo keessa kan kaa'e, yaada koo keessa kan kaa'e iddoo kana. Maalumaaf dhiphadhaa, maalumaaf hannaaddaa, maaf garaan koo na gubataa, maaf nagaan koo badaa, maaliif hanaaraa, maaliif an akkas taa'ee yeroo baay'ee gaafannaan ufumaa of dhiphiste naan jedhe hafuurri Waaqayyo. Wanti jiru tokkoof tokko innis gara xaakeetti buutee karaa xaakee qabattee adeemu duwwaa. Isatti immoo hanya mataa keessa nyaatu, hangaraa kee laaffisu, hanitti hilee yaatu qabdaannaan homaallee itti fufe gara. Kanaaf hawwan mataa keessanii keessatti isinii hin mormine garaa keessan keessatti kan isinii akka shakkitan isin hin goone jireenya qabdu taanaan sagalee Waaqayyo isin hin mormu taanaan hafuurri Waaqayyo isin hin mormu taanaan karaa keessan qabadhaa deemaa malee wanta dhageessan, wanta argitan, wanta yaaddan sanaan of jeequun gatii hin qabu. Kan Waaqayyo jedhe hin oolu. Kan Waaqayyo hin jenne immoo hin ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Keessuma keessaa iddoo kana namoota baay'eetti illee walii wajjin hin dubbachaan ture. Yeroo tokko Phaawulos nama Waaqayyo beektu. Namni Phaawulos hin beekne sagalee Waaqayyo keessa hin jiru. Innaa gara xumura tajaajila isaanitti fakkaataa yeroo tokko qabamee mana hidhaa galeetu iddoon itti inni murtee argatu
Roomaa jaa ta'ee achitti fe'ameetu galaana yaabbateetu bidiruudhaan ka'e. Haa ta'u malee galaanarra haa deemu malee namoota isaa baay'ee wajjiniin haa deemu malee Waaqayyo isa wajjiniin jira ture. Otuma deemaniiti otoo deemaniiti karaan isaa bubbeedhaan deemu silaa galaanarra deemuun salphaa miti amantiidhaan biyya lafarra deemu jechuudha. Iddoo tokko ga'aniitu sagalee Waaqayyo hojii ergamootaa boqonnaa 27 irraa argattu. Otuma deemaniiti bubbeen ka'ee iddoo tokko geenyaan egaa asitti buuneetu asirra dabarra malee hin deeminaayi karaan kun qajeeltoo natti hin fakkaatu jedheedha. Eenyutu akka jedha? Phaawulos. Isaan immoo maal jedhanii? Isa markaba oofu isa wajjiniin jiru namni baay'ee wajjiniin isa dhagaaniitu inni maal jenna lakki rakkoon hin jiru hinuma deemna hinuma ceena karaan isaa gaariidha jedhe. Mee harka qabaasa kamtu wayyaa innaa hundumtuu Phaawulosiin didanii isa wajjiniin kaana jedhanii dimtsi bilchaa bara dimtsi bilchaa keessa jirra. Majority ብዙሃን ማስ inama majority attention argachuuf biyya lafarratti namoonni waan baay'ee akka godhan beektu miti. Attention argachuuf garuu majoritiin dhugaa jallisuu hin danda'u. Baay'inni dhugaa jallisa hin jallisu. Phaawulos homaan jenne hin dhaggeeffate ani isinitti meeredhe taa'e hin ka'anii wal filatanii wal dhaggeeffatanii natti fakkaata Phaawulosiin xinnoyyuu tuttuquun hoolle maal jedhanii tuttuqu namtittiin kun ani odeessitu beektu takka nima qaajjaati jechuun oolle. Haa ta'u malee maal ta'e akkuma sagalee Waaqayyoo garbicha isaa keessa darbe dubbate balaan hin ka'eedha. Deema isaan dhowweedha. Isa ofii isaanii bidiruu isaanii yookiis markaba isaanii ofii oofatanii amma maal ta'eedha? Hin gadhiisanii qabachuu dadhabankaa maaliif bubbeen ka'e? Galaana sanarraa harkaa bute gara isaan hin beekne gara isaan hin yaanne biyya isaan hin beekne afuufutti ka'e. Maal jedhu isinitti fakkaata? Bultii meeqa otoo aduun argin jaroonni akka bultii meeqa otoo aduu hin argin dukkana keessa ijji keenya akka dukkan wal argin deemaa turre. Namni Waaqayyoon hin dhageenye foon isaa dhaggeeffatu naannoo isaa dhaggeeffatu akkasuma dhumni isaa. Namni Waaqayyoon otoo hin ta'in naannoo isaa hiriyyaa isaa adeemsa isaa ba'umsa isaa yaade haa kana rikkina yeroo hundaa kanatti isa mudata. Maal godhaniidha? Markaba kanatti yookiis bidiruu kanatti qodaan itti baa'ateera ta'innaa jedhanii gad urgufutti ka'an. Waan jiru hundumaa urgufutti ka'an. Innis falan finne. Dhumarratti hundaa'u ofii isaaniiyyuu arrabuuna borduuna harabanna jechuutti ka'an. Ammas namni Waaqayyoo ka'e maal jedhe isinitti fakkaata? Bidiruu kana malee isin keessa nam tokkollee waan ta'e Waaqayyoo beekaadha. Waaqayyo danda'aadha. Wanta godhu hundumaa irratti akeeka qaba. Waa tokko taatanii dubbisaa boqonnaa 27 ka'ee jira. Bidiruun kun hin caccabdee hin urkutoofte ishenitti isin amantanii itti of gattan kun garuu isin keessa inni na wajjin jiru yeroo hundaa na eegu inni na baasu inni na gashu Waaqichi dhugaa koon beeka nam keessa nam tokkoyyuu hin badu jedhe Waaqayyo. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Waaqayyo garbicha isaa jedhe namoota sana fayyisee jechaadha.
guyyaan ta'ee gadri biriitti bahanii isaanis immoo bakkeetti ba'anii jedhee dubbata. Egaa isaaf itti dubbisaa itti fuulaa itti dubbisaa. Waaqayyo si wajjin jira taanaan ajajamuu dadhabuudhaan wanta Waaqayyo isinitti wallaaluudhaan waan inni garaa keessan keessa fidee isinitti himu isin galuu diduudhaan yoo deemtan balaa isinitti kaasa. Balaan isinitti ka'u sun immoo akeeka Waaqayyo isin keessatti raawwata malee isin hin balleessu. Waaqayyo eenyu nu balleessuu hin barbaadu. Eenyuma irratti illee hammeenyaa hojjechuu hin barbaadu. Kanaafuu maal jedhe? Akeeka haa qabaatu malee Waaqayyoon balaa keessatti abdii namaa ta'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maal jedhe karaa garbicha isaa? Isin keessa bidiruu kana malee nam tokko illee waa hin ta'u. Abdii. Waaqayyo immoo abdii galee isaanii raawwatee eessatti isaan baasee gara bakkeetti isaan baasee galaanni isaanii yaanne galaanni isaanii hin nyaanne wanti isaan sodaatanis immoo isaanii hin simanne isaan hin fudhanne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'asoo ta'ee biyya akka galaanaa ta'e keessa jirra. Bidiruu oofachuu irra jirra. Takka takka bidiruun keenyanus balaan dhufee asiif achi ishee rukuta. Garatti deemnu wallaal. Haa ta'u iyyuu malee abdiin jira. Abdiin Waaqayyo nutti dubbata. Waaqayyo yeroo nu waame nutti dubbata. Waaqayyo yeroo waame nu jedhe inni nu wajjin ijaan jiruuf abdii sanaan kan ka'e Waaqayyo nu eega. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo abdii nu laateen fiixaan nu baasa. Waaqayyo abdii nu laateen iddoon nu ga'a. Kanaaf abdii sana irratti bobbaanee dhaabachuun nuuf ta'a. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.